Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyya Gadaatiif bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'a immoo odeeffannoo wayitaawaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan odeeffannoo wayitaawaa har'a isiniif qabadhe kanaan lolli Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti geggeeffamaa jiru eessa gahee jira? Maalirra gahee jira? Lolli guyyaa kaleessaa jechuun akka lakkoofsa Awuroopaatti adoolessa 18 bara 2021 geggeeffamee haala kamirra ture maalirra ture kan jedhu viidiyoo yeroo lolli jiru sun waraabamee gabaabduu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan kana qofaati miti lola kana ilaalchisee mootummaan federaalaa waan jechaa jiru ni qabaata. Akkasumas aktivistoonni Oromoo lola kana ilaalchisuudhaan yaada garaagaraa kennaa jiru. Isaan keessa yaada ogeessa siyaasaa obbo Yaayyaa Bashir kenne isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Jalqabarratti viidiyoo lola Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti kaleessa geggeeffame agarsiisu kan isiniin agarsiisu ta'a. Itti fufuudhaanis yaadolee aktivistoonni Oromoo kaasanii fi Tigraay haala kamiin akka lolaa jiran odeeffannoo gabaabaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Isa kan isin daawwachiisu ta'a. Akkasumas kan isiniif gabaasu ta'a. Hanga xumuraatti share, like, subscribe gochuun na faana ta'an isiniin jedha. Dargaggoonni Tigraay jimlaan waraana TDF'tti makamuu Reuters gabaasee jira. Injifannoon TDF akka itti fufee jiruun maddeen garaagaraa himaa jiru. Kanumarraa ka'uun qabeenyaan biyyattii doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu guyyaa guyyaatti booji'amee harka warra Tigraay galaa jira. Sirni Abiyyi Ahimad kasaaraa hangana hin jedhamne lola kanaan kasaaraa jira. Kasaaraa kana bakka buusuuf jecha hojjettoota mootummaa biyyattii irraa miindaa murachuuf qajeelfama garaagaraa dabarsaa jira. Dhimma kana ilaalchisee ogeessi siyaasaa Oromoo Yaayyaa Bashir akka jedhetti hojjettoonni mootummaa saantima cabduu ittiin kennina ofii keessaniifuu qaala'insa jireenyaa dhahamtanii miidhamaa jirtu. Saantima ilmaan keessaniif aannan ittiin bittan lola nama tokko aangoo irratti tiksuuf godhamuu fi olaantummaa warra Minilik gadhaabuuf geggeeffamaa jiruuf in oolchina. Faallaa kanaatiin qabsoo Orooroo kana dhaabsisu milkeessuuf ijaaramaa hojjedha. Diinagdeen Itoophiyaa daakamaa jira. Qabeenyaan biyyattii hiyyeettisanii duguugamee waraanaaf oolfamaa jira. Harcaatuun haftee immoo kiisha kaadirootaa beeloftu seenti. Hiyyeessi waan nyaatu dhabuuf adeemaa jira. Kana irratti ammoo hiyyeessa ofiifuu gargaarsa barbaadu saamuuf qophaa'aa jiru. Kanaafuu qabeenya keessan tikfadhaa saantima cabduu ittiin kennina sagalee tokko dida. Addunyaan dur dhortoodhaan sirna kana jiraachisaa turte amma harka jalaa fudhannaan gateettii uummata irratti fe'amanii buluu barbaadu waan ta'eef akka silmii ofirraa buqqisaa darba. Qabeenya hiyyeessaa waraanaaf oolfattee isaaf saamtee kaadiroota ishii nyaachifattee badhaadhuu barbaadde waan ta'eef nu gahaa ittiin jedha. Waan qabdan diina dhoowwadhaa ilmaan keessan isiniif jettee daggala keessatti roobaaf aduudhaan miidhamaa jirtu cina dhaabbadhaa. Sirni dhiigaa lammiiwwan qulqulluu dhugaa jiraachuu kan barbaadu kuni buqqa'ee baduu qaba jechuun ergaa jabaa dabarseeti jira. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya odeeffannoo waa'ee lola Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti geggeeffamaa jiru ilaalchisee kanneen irraa isiniif qabadhee dhufe asuma irratti kan goolabuta waan daawwattaniif galatooma. Amma qophii biroo walitti deebinutti nagaan tura.